Kana kofa miti جزاكم الله خيرا وبلوانتي يا خيري وجزاكم الله خيرا دلغانتين كنو خيري وان غرغدون وبلتين تينا زمزم جل قبدتين جتي كنو هكنا تجرا وري أما كن ورا فرقا صدفاتي دورتوتا قفا أجيشو أنا تو yeroo dabarsee dhufe yeroo biraa qajeelaan kan isinii waraabu ta'a insha Allah وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته akka fedhetanu asnuuf ga'e godaanuu nu lama fayyoota qabna gaafannu dhaamsa keenyarraa fasumatti dhaabnu malattiin ofirraa dhaabnu yoo rabbiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المهاجر والأنصار أجائبة بقى ربي جراتيسي يرو تناني سنجه هران ولتي نديبسي إسنينجي أمان بكي أنجركن جدوغالا مهاجر والأنصار شاشمني غند دواشن غافا هران درا ijoolleen teenna ijoolleen Awustiraaliyaa irra jiran lafa kaaree 300 nuu bitanii turan nuu bitanii maqaa Muhaajir wal Ansaar jedhuun dhakaa bu'uuraa kennee turre dhakaa bu'uuraa erga kenneeti saniin booda ammoo xiqqoo qoxxee wayii argamtee haala saniin jijjiirreeti waan maraa jijjiirree maqaan kun ammoo jijjiiramuun qabu jennee gara jiddugalaatti sissine obboleeyyan tiyya gara giddugalaatti sissine amma kuni maal jedhama Muhaajir wal Ansaar Islamic Center alhamdulillahi rabbil alamin baga gammaddan baga gammanne isinin jedha ifaajee yeroo hedduu turtii waggaa tokkoo fi achi ol natti fudhateen maqaan kun galma gahee abbaadhaa fi deebi'ee jira jechuudha maaliin giddugala Muhaajir wal Ansaar giddugala islaamawa Muhaajir wal Ansaar har'a giddugala ka ta'e kun dura foundation ture Muhaajir wal Ansaar foundation ture gaafa Muuyal irratti masjiida ijaaru gaafa akkasumaan Baal irratti masjiida ijaaru gaafa Muuyal irratti ijaaru Muhaajir wal Ansaar ture qulqulluu gaafa Baaletti siqee masjidni keenya sadarkaa masjida jamaa kana jamaa Muhaajir wal Ansaar inni ol gaheetiin jedhee foundationatti jijjiirame foundationni kun ammoo alhamdulillah rabbil alamin har'a gara giddugalaatti siqee jira amma kun bakka kana namni carraa kana namni nu ta'e rabbi jazaa isii haa deebi'u obboleettii teenna taqarallee nu waliin ifaajaa turte masjida Baaletti wayita ijaarru ifaajee guddoo masjida san keessaa ka qabdu mucattii Zamzam jedhamtu Zamzam manza isiitu ardii haga naga'u kana nu bittee
ardii hagana ga'u kana nuu bittee waanuma hundaan akkasumaan kunoo masjidni kun ijaaramee har'a as ga'ee jira jecha. Masjidni kun giddugala Muhaajir wal Ansaaritti masjida Zamzam. Masjidni kun giddugalattuu akkasi quwwanni taasise sababa isiiti. Maaliif jennaan masjida kana maqaa Zamzam jedhamuun ka ijaaramu arge manaamaan arge waan jetteefi maqaa san jijjiiruu dadhabnee giddugala Muhaajir wal Ansaaritti masjida Zamzami kuni. Kanaafuu giddugalli Muhaajir wal Ansaar waa baay'ee of keessaa qaba. Tokko masjida of keessaa qaba kunooti. Lama madarasaa of keessaa qaba kunooti laata. Ijaaramee kutaa dheerinni masjida kanaa lafa kanaa jecha madarasaa kanaa asirraa haga achitti meetira 18. Meetira 18 kana keessa asii cinaadhaan istoora irraa qabna. Yeroodhaaf haga ijaarsi kun irraa ka'utti istoora qabna jecha asii. Gidduun kun masjidaa fi madarasa. Masjida haga masjidni kun gahuufi salaanni jamaa itti gaggeeffamaa jira. Iddoon kun nu jalaa hanqatee jira amma. Baay'ee nu jalaa hanqate. Waan nu jalaa hanqateefi barattoota gaafa duraa nuu gaha jennee ijaarre akka naannawaatti nuu gaha jennee ijaarre amma ammoo nu jalaa hanqatee faraqaa sadi goonee faraqaa sadiin barsiifamaa jira. Wanni hundinuu itti deemaa jirti obboleeyyan tiyya. Waa baay'ee dalagame, waa baay'eetu dalagamee jira. Kana haga ammaatti jamaan kenna ka Muhaajir wal Ansaar waan kana quban qabu. Maalirratti kaayeffatee karoora qabnaa. Karoorri waan jiruuf karoora saniif dubbachuu sodaadhee saalfadhee ilaa ammaatti cal'ifne jecha. Maaliif jennaan karoorri jiru Oromiyaa Harargee irratti calanqootti jechuudha. Sagantaan keenya calanqoodha waan ta'eef sababa sanii fi hanga ammaatti kan cal'ifne. Kanaafuu obboleeyyan tiyya amma giddugalli Muhaajir wal Ansaar masjida of keessaa qaba, madarasaa of keessaa qaba, akkasuma bakka yoo rabbi irraa taate bakka akka magaalaa kanaatti namni tokko namni islaamaa yoo du'e janaaza itti dhiqanii ammoo ka jala janaaza wayita asitti dhiqanii kafanni isaallee kama as keessa jiru. Kafanni janaazni ittiin kafanamu. Shittoolleen kanuma as keessa jiru. Hojjataalleen kama asuma keessa jiru. Tola ooltummaa hagana ga'u kana dalaguu fi deemaa jechuudha. Giddugalli Muhaajir wal Ansaar. Inni itti aanu ammoo giddugala da'awaatu jira. Giddugala da'awaatu jira. Giddugala da'awaa kana bakki kun nuu hanqata waan jedhamutu itti yaadama. In hanqata. Lafti hagana ga'u kun amma waan kanniin ijaarutti yoo deebi'eetiin jedhe hin gabaabata. Kanaafuu yoo rabbiin kenna nuu laaffise waan rabbi nuu laaffiseen inshaa Allah akkasumaan markaza da'awaatti aansee akaadaamiitu jira as keessa. Kun marti dizaayiniin isaa bocamee lafa kaayamee jira. Mallaqa dhaba malee itti yaadamee wanti hundinuu kompiliitilii lafa kaayamee jira. Kanaafuu obboleeyyan teenna wanni kun hanga ammatti osoo isin hin dhaqqabin sadarkaa kana ga'ee jira. Kanaafuu ammaan booda isin ilaallata. Zamzamii waliin taatanii mucattiin tun lafa kana mallaqa guddaa itti baastee jirti. Even haga miiliyoona 2 deemee jira jecha amma ijaarsa kanaa fi bittaa lafaatii waliin wanneen haga na dalagame kanniin hundaa wajjii mucattiin tun kophaa ofiititti gara mallaqa Itoophiyaa miiliyoona 2 jala ka ga'u baasii gootee jirti. Lubbuu nama tokkottu kana godhe obboleeyyan tiyya. Jamaan keenya jamaan Muhaajir wal Ansaar. Kana waan ta'eef ammaan booda wanni jiru isin ilaallata waan ta'eef akkanumaan maqaa qofa hin taanu dalagatti akka seentan wanni kanaan duuba jiru isin ilaala. Wanni isin ilaalu tokko madarasaa bal'isu akaadaamii waliin jiri. Akaadaamii waliin jecha madarasaan tun akaadaamii wajjiniin jirti. Akkasumaan akkuma jenne manni keessatti janaaza dhiqamuu fi akkasuma meeshaan janaazni ittiin kafanamu meeshaan ka janaazni ittiin baadhatamu sireen wanni hundi qophaa'ee akka magaala kanaatti
akka ittiin tajaajilamanii fi wanneen akkanaattu qophaa'ee lafa jira waan ta'eef kanarratti akka hirmaattan isiniin jedha. Itti aansee kiliinika of keessaa qaba. Kiliinika ijaaruu kiliinikni ijaaramee tajaajila uummataatiif akka oolu diizaayiniin bocamee qophaa'ee lafa jira sun gara hojiitti hin jijjiiramne. Hojiitti jijjiiruuf ammoo mariillee barbaada waanuma hundaayyuu barbaachisa jecha. Kanaafuu jabaadhaatii jajjabaadhaa isiniin jedha. Ijaarsi itti deemaa jira. Akka ijaarsi itti deemaatiin jiru kunoo harkaan direct ila kunoo as geennee jirra. Giddugala Muhaajir wal Ansaaritti masjidni giddugala kana keessa jalqabee kunoo dalagaa ofii irra jira jecha. Ammallee giddugala Muhaajir wal Ansaaritti madarasaan ijaarame kunoo jalqabee itti fufaa jira jecha. Itti baratamaa jira. Kun oduu miti. Kana keessa kana isin laalsisee ka'ee gara madarasaatti isin deebisu. Masjidni keenya bal'inna isaa square meetirii 225. Kana jechuun bal'inni isaa 15 fi 15. Masjida bal'inni isaa 15 fi 15 ta'e bifa saniin goonee jirra jechuudha. Kanaaf kun keessa masjidaati. Akkuma beektanitti kutaaleen garaagaraa duraanuu beektanii masjida keessan kunoo akkanatti jira jechaadha. Kun minaaraadha. Ol deema jecha utubaawwan isaa kun utubaadha. Kunillee utubaa, kunillee xaawulaan kan uffate kunillee utubaadha. Itti sufama jecha itti sufamee ol deema minaaraadha kun. Bakki kun ammoo akkuma beektan mimbara. Bakka gara mimbaraatti ittiin ol baanu jechuudha. Imaamni ittiin ol bahu kun ammoo miraaba ni beektu jecha isiniif haarayaa miti. Kanaafuu akkuma jenne giddugalli Muhaajir wal Ansaar gaafa madarasaan qajeelatti ijaaramee akaadaamiilleen ijaarameetiin jedhe qajeelaan maal of keessaa qaba jennee jirra. Doormiin barattootallee as keessa jira. Haga gaafa doormiin barattootaa ijaaramee wannaa jedhuutitti naannawa kanatti aalima kenna aalima guddaa rabbi umrii isaan haa dheeressuu sheeka kenna sheek Habiib Leencaa doktora jecha doktoreeti qabanii sheek doktor sheek Habiib Leencaa asii jamaa yoo xiqqaate jamaa nama 3,000 ol achii ka ta'u qaban jecha. Hagasii fi gurfaan tun ammoo qubata mutaallimaa taati jenneeti gurfaa tanallee asiin hambifnee jirra. Bifa saniin itti kadeemnu ta'a inshaa Allah. Damsa tumuradde dabe keessa baha miidhamni rabbiin gargaarsa nuuf ta'a ummanni gamtuume bakka yaade gaha. Asiin kallattii kanaan bakki madarasaadhaaf yoonnaa jenne kun yeroodhaaf bakka biraa waan hin qabneef kutaa kana asumatti qorqorroodhaan addaan qoonnee isii addaan qoonneeti kunoo istooraaf godhannee jirra jechuudha. Isiillee nu tajaajilaa jira. Taankeriin kun mallaqa guddaatu itti bahee bitamee jira jecha. Kana hunda rabbi jazaa isii haa deebi'u. Obboleettii teenya zamzamtu godhe. Obboleettii teenya zamzamtu kana hundaa godhe jechuudha. Rabbi jazaa isii haa deebi'u. Waan akkasii fakkaata. Akkasuma jechuun obboleeyyan biyya. Iddoon kun amma madarasaa fi iddoo salaataatiifillee nu oola jecha. Kana dura kutaatu addaan ture, kutaaleetu addaan ture jecha bakka kanatti. Amma ammoo walitti qabnee kubaadhaan jidduu jirtu kanallee keessaa baasneeti walitti afnee haga masjiidni keenya ga'u salaata jamaatiif akka nu oolu goona jennee bifa saniin sochootu jirra jecha. Kanaaf ammaan kana wayittiin amma nu jirru kun wayittii boqonnaafi salaata zuhuriiti jecha. Wayittiin kun salaata zuhurii. Kana obboleessi keenya obboleessi
obboleessi zamzam kamaan quraana kanallee nu niyyatee wanni teessoon quraanaa kunillee akka mul'atutti nu niyyatamee kana goonee jirra jecha quraanni jalqaba nuraaniyyaa aayidaa nuraaniyyaa irraa kaasee kana ijoollee kukkutanii agarmaanu kabiraa kaa ciccite fidaniidha kamanaa fidaniidha kennan ciccinne kanaaf aayidaa nuraaniyyaa inni jennu kanarraatii kaasee haga juusa 30tti warra baratantu jira ijoollee hibziitu as keessa jira kanaafi kana fakkaatu wajjiin obboleeyyan kiyya waan baay'ee dalagaa jirra amma ammoo direct wanni kun dhimmi abbaa qabaa waan ta'eef kunooti mammaaksi kanuma duraanuu wajjiin beennu ani da'e koloobaan maqaa itti ammoo gaafatu jette jedhan kana waan ta'eef obboleeyyan kiyya waan guddaa dalagaatiin turtanii har'aan durallee rabbi jazaa isinii haa deebi'u wanni kun kunoo jalqabamee hojiirra jira kanaan dura ammoo calanqoodha jennee turree calanqoo hanga ammaatti waan hin jalqabini wanni kun amma jalqabamee karaa irra waan jiruufi koreenii fi jamaan muhaajir wal ansaar qajeelatti waan kana itti yaaduu qaba jechuudha gara dabatti. Akkasuma obboleeyyan kiyya asumatti kutaan kun ammallee garana kaafu bakka jireenya muwaazinaa fi imaama akkasuma kaadima kaloo kanaafi kana fakkaatu uf keessatti qabatee urgeen kun waa guddaa qabee jira jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya kanaan duuba waan guddaa godhuutu nu eega jechaadha. Har'a qorqorroodhaan dalagnee jirra waan kana. Lafti isaa ammoo kwaalitiidha qulqullina isaa eegee hojjetame waan ta'eef gaafa rabbi rahmata nu godhee horii arganneetiin jenne ammoo qorqorroo kana irraa kaasnee qorqorroo kalootti deebifna qorqorroo kaloo deebisnee kana ammoo gara bolokkeettaatti jijjiirree madarasaa keenna dhaabbataadhaan bifa saniin goona gamaa gamanaan walitti mataa deebifnee jenna naa jabaadhaa rabbi jazaa isinii haa deebi'u ifaajee guddaatu kana fide ifaajee waggaa 2 jala keessa darbee waan guddaa kana akka fiixa bahu goonee jirra bifa kanaan ani kunoo haga rabbinaa laaffiseen haga rabbina dandeessiseen hagana ifaajee jamaa muhaajir wal ansaariin kunoo gahee jira jamaan muhaajir wal ansaar ammoo callisuu hin qabu kanaan duuba ammoo waan kana fiixa baasuudhaaf akka itti sochootan abdii rabbi biraa qaba wabillahi tawfiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isi kayyoo baate beeytu kan of eeydu kophaa biyyaa baan amma qaagaariin qabdu kuwaan dirree jiru maatiin itti yaadu dhagayaa boleetti yaaqlee gaarii qabdu yaa kan wal ilaaltee deemsaaf yaada qabdu waa'ee kee namni si yaadu kanaaf borii kee akka hin daganne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne yaa ummata keenya jirtan bahaadiyaa warri kaabaa kibbaa martinaa dhagaa dhaamsa xumuradhee dhaabee keessaa bahaa miidhamneera rabbiin gargaarsa nuuf ta'a ummanni gamtuu bakka yaadee gahaa